Tana quba qabdu. Akka qorannoon saayinsii ibsutti arbii waggaa 50-75 jiraata. Yeroo garii 80 olis ni jiraata. Sanyiin gaalaa gariin waggaa 30 hanga 50, yeroo garii 50 olis ni jiraata. Leenci waggaa 8 hanga 15, qeerransi waggaa 18 hanga 25, jaldeessi ammoo 10 hanga 30, mixiin hanga baatii 3, hantuun waggaa 2 hanga 5, sattawwaan waggaa 20 hanga 25, waraabessi waggaa 20 hanga 25, lootuun amata 2 hanga 7 jiraatu. Qurxummiin biluweel jedhamu kiloogiraam 100 hanga 200 ulfaata. Kan jechuun hagi midhaan kuntaal 100 hanga 200 ulfaataa jechuudha. Ulfaatinni qurxummii kanaa ulfaatin nam kiloogiraam 70 nam 2600 ni caala. Qurxummiin kun dheerinni inni lafarra dheeratu dirree kubbaa kaachoo yookiin baaskeetbooliitiin walqixa. Qurxummii kana osoo ol kaasanii dhaabanii dheerina nama 16 ni caala. Nama dheerina jiddu galeessaa qabu 16 yoo walirra dhaaban qurxummii kanatu caala. Walumaa galatti dheerinni qurxummii kanaa hanga meetira 30ti. Qurxummii kana rabni isaa qofti arbee ishiyaatiin walqixa. Kunis kiloogiraam 2700 ta'a. Hubadhaa arrabisaa qofaatu ulfaatin arbaatiin walqixaa jechuu jira. Onneen isaa ammoo kiloogiraama 600 ulfaata. Kuntaala 6 ulfaata jechuudha. Qurxummiin kun guyyatti soorata kiloogiraama 3600 ta'u soorata. Kana jechuun guyyaa tokkotti soorata kuntaala 360 soorata jechuudha. Amma immoo bishaan keessaa baanii bineensota lafarra jiraatan keessaa isa akkaan guddaa fi ulfaata laalla. Bineensota lafarra jiraatan keessaa ulfaatinaan kan hunda caalu arbaa Afrikaati. Arbii Afrikaa bineensota lafarra jiraatan keessaa is guddaa. Kormaa meetir 6 hanga 7.5 ka dheeratu yoo ta'u, lafaa ol ammoo hanga meetir 3.3 ni ta'a. Kan jechuun lafaa ol dheerinni isaa ilma namaa lamaan qixa yoo ta'u, eega isaa irraa kaasee aqumbii isaa ka jiru ammoo dheerinni nam 3 ta'a jechuudha. Ulfaatinni isaa ammoo kiloogiraam 6,000ti. Avreejiidhaan ulfaatinni nam 80 qixxaata. Dhaltuun ammoo kormaa gabaabdu. Gam duraa hanga meetir 6.9 dheeratti. Lafaa ol ammoo meetir 2.7 dheeratti. Ulfaatinni isaa kiloogiraam 3,000ti. Haa ta'u malee dhalaanis ulfaatinni nama 40 ni caalti. Arbii Afrikaa kun qaamii isaa akkaan guddaa waan ta'eef diinis sodaachisu tokkollee hin qabu. Haa ta'u malee ilmooleen haaraa'u dhalatan leencaaf nyaachaan adamsamuu danda'u. Amma immoo ulfaatina irraa gama dheerinaa ceena. Bineensota dachii tanarra miilaan deeman keessaa wanti hanga sattawwaa dheeratu hin jiru. Dheerinni uumama kanaatis meetira 5 hanga 6 ni ta'a. Bineensi kun kiloogiraama 1600 ulfaata. Waa hunda caalaa dheeraan morma isaa yoo ta'u, mormi isaa meetira 2 ol dheerata. Kana jechuunis walakkaan qaama isaa morma ta'a jechuudha. Bineensota foon sooratan keessaa guddichi the polar bear and the Kodiak bear jedhama. Bineensota foon sooratan keessaa wanti akka sanyii bear guddatuu fi ulfaatu hin jiru. Lafaa ol dheerinni isaa meetira 1.6 yoo ta'u, dagaleetti ammoo haga meetira 3 dheerata. Polar bear kiloogiraam 1,300 ulfaata. Biiriin magaalee ammoo kiloogiraam 1,135 ulfaata. Wanni ajaa'ibaa iddoo jireenya isaaniiti. Keessattuu polar bear naannoo cabbii jiraata. Rabbiin isaan uumelleen bakka uumamni biraa hedduminaan hin jiraannetti qaami isaanii guddaa saniif soorata gahaa hiree jiraachisaa jira. Reeptaayiloota keessaa guddina qaamaatiin sanyii naachaa Salt Water Crocodile jedhamu wanti gahu hin jiru. Dargaggeessi kormaan kiloogiraama 400 hanga 1,000 ulfaata. Dheerinni isaa ammoo meetira 4 hanga meetira 5 walakkaa ni ta'a. Sanyii naacha kanaa kan dulloome garuu meetira 6 caalaa dheeratuu danda'a. Ulfaatinni isaatis kiloogiraama 1,000 ol ta'a. Sanyiiwwan naachaa biroo hanga fedhanis yoo dheeratan meetira 4.8 bira darbuu hin danda'an. Haa ta'u malee sanyiin Salt Water Crocodile jedhamu kun meetira 4.8 bira dabruudhaan hanga meetira 6 dheeratuu danda'a. Uumamni kun bineensa quubsuma isaa keessa seene tokkollee hin dhiisu. Bishaan keessattis ta'ee lafarratti uumamni biraa itti dhufnaan carraan qabu nyaatamudha. Allaattiin guddin qaamatiin sadarkaa duraa jiru ammoo Guchi. Qubsumii uumam kanaatis Afrikaa fi biyyoota Arabiyaati. Kormaan Guchii haga meetira 2.8 dheerata. Ilmi namaa meetira 1 oliin caal jechuudha. Ulfaatinni isaatis kiloogiraam 156 ta'a. Kunis ulfaatiin ilmi namaa lamni ta'a. Hanqaaquun uumam kanaatis guddinni isaatiin sadarkaa duraa irratti argama. Killeen tokko kiloogiraam 1.4 ulfaata. Saafisni uumam kanaatis kan ajaa'ibaati. Kanaafuu guddinaan dheerinnaa fi saafisaan allaattiin Guchii qixxaa'u hin jiru jechuudha.